Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoolleen dabbasaa keessan margisiifachuu dandeessan jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraaf dabbasaa keessa isin jalaa dhumatee isin jalaa caccabe hedduu cannaqamaa turtanii amma immoo dabbasaa keessa yeroo gabaabaa keessatti akka ajaa'ibaa kana margisiifachuu dandeessanii jechuudha. Kun akkuma argitan kana zayitiin kun yeroo gabaabaa keessatti dabbasaa keessan seeraan isinii margisiisa jechuudha. Faayidaa waan irraa barree fi faayidaa sirriitti irraa arganneerra. Inna waan argannu malee ijoollee keenya gadi hin baafnu. Kun akkuma argitanii dabbasaa nama dheeressee laaffisee akkaataa isin barbaadan isin gochuu danda'a jechaadha. Akkuma argitanii akkaataa isin dandeessaniin jira. Kun akkanaan illee jira, diqqaadhaan illee guddaadhaan illee jira jechaadha. Akka isin barbaadan akkuma san ijoolleen bugurii fuulli keenya nu badee fuulli keenya baay'ee fuulli keenya nu jalaa dhumatee akka jaartii waliin nu qoqqoncooree maadaatiin nu balleesse nu laaxameettanillee madaanitii isaa yookiin dawaa isaa dhibbatti kan fuula keenya bishaan fakkaatu kana nu godhe qabannee dhiyaanneerra jechaadha. Akkuma sani zayitoonni adda addaa jira. Zayitii nacci shunkurtiidhaan jira warroonni nacci shunkurtiidhaan barbaadanii. Akkuma san zayitii qobboo warroonni qobboodhaan barbaadanii argitanii. Kadhossaan qabne kasoban qabne jechuudha. Akkanatti fillafiitii keessanii baafne isin modhina fuuldura keessanitti. Akkuma sani oliveriyaadhaan jira. Xuqur asmuudiidhaan jira. Xuqur asmuudii yoo barbaadan xuqur asmuudiidhaan jira kuno. Akka isin barbaadaniin dabbasaa keessan kan isin jalaa caccabe fuulduraan dhumatee fi forforaa'ee isin jalaa keessa caccabu yeroo gabaabaa. Akkuma san talba kuno abishiidhaan jira. Kun ammoo jarjirii yookiin immoo goommanaan jira. Kun jarjiraadha. Abishiidhaan jira. Kun lawuziidhaan jira. Akkuma barbaadan lawuziidhaani. Warroonni lawuziidhaan barbaadan lawuziidhaan jira. Talbaadhaan jira. Kun talbaadhaani. Hedduu faayidaa baay'ee irraa argattanii dabbasaa keessa yeroo gabaabaa keessa deeffachuu dandeessanii jechaadha. Kottaa heloo jedhaan dubbisaati. Gaafa isin barbaadanii Dubaay, Alaayeen, Raaskeemaa fi Fujeeraa iddoo isin barbaadanii isin geessina. Lakkoofsi keenya Duwwaa 5 67 40 37 78 akka barbaadanii nu argachuu dandeessanii. Profaayilii keenya jala galtanii viidiyoo adda addaa irraa lakkoofsa keenya fudhachuu dandeessan. Ijoolleen buna illee yoo barbaadanii buna dheedhis yoo barbaadanii kun akka argitan kanatti bunni bifa isin barbaadanii jira. Akkuma san abishii illee yoo barbaadanii talbas barbaadnaan talbaan illee jira. Wannuma isin barbaadanii jira. Xuqur asmuudii yeroo dheeraa xuqur asmuudiin barbaadanii xuqur asmuudiin jira. Wanni isin barbaadan hundi jira kanatti kun akka argitan kanatti heloo jedhaan dubbisaati lakkoofsa keenya. Ijoolleen kireema kanneen barbaadanii akkuma san saamunaa kanneen barbaadanii wanti adda addaa kan isin barbaadan kun nu biratti argaman shaamboo kana warri barbaadanii wanti isin barbaadan hundi nu bira argama.